sangaan nyaataaf akka oolu tiraaktarri qonnaaf akka oolu gochuuf inni jalqabaa ijoollee keenya sirnaan barsiifachuudha. Ijoolleen keenya barattee maashina suphuu maashina oofuu dandeessee jennaan kana booddee aadaan nuti beeknu sangaan qotachuun sun hafee tiraaktaraan qotannee oomishtummaa keenya guddifannee galii guddaa irraa argannee biyya bareedaa akkasii bareechuu waan dandeenyuuf dargaggoota asitti argamtan akka naannoo Oromiyaa jirtan hundaaf ergaan dabarsuu barbaadu. Barumsa alatti ummata keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Barumsa alatti bilisummaa guutuu ta'e argachuu hin dandeenyu. Barumsa alatti qabeenya uumamaan arganne itti gargaaramnee jiruuf jireenya biyya keenya ummata keenya naannoo keenya kan keenyaas jijjiiruu ni rakkanna. Kun akka jijjiiramuuf ijoolleen keenya xiyyeeffannaa addaan barachuutu isinirraa eegama.